walitti deebinee daawwattoota keenya daraartuu oduu qindeessiteef guddaa galateeffannaa amma immoo waa'ee anesteeziyaa dubbachaa turreerra waa'ee ICU walii wajjin ilaalla namoonni baay'ee dhukkubsatan yaalli isaaniif kennamu ICU dhaan deeggarama mee ICU jechuun maal jechuudha yaalli ICU dhaan deeggarame gaafa jennu immoo maal jennu maal namoonni maal beekuu qabu aga ICU kun durus la baay'een beekamu sababa koronaatiin maqaan isaa sirriitti beekameera jedhee man yaada ICU jechuun gabaa jedhani yeroo hiikamu intensive care unit yookaan immoo critical care unit jedhama intensive jechuun bakka yaaliin baay'ee cimaa jedhama bakka biyyicha keessa yookaan sadarkaa biyyichaatti kan inni mul'atu sadarkaa biyya sanaatti yaala guddaa namni kee argachuu danda'u iddoo jiru jechuudha kutaa keessa jiru jechuudha ICU kun iddoo baay'ee namoonni cimaatti dhukkubsatan namoonni deeggarsi qaama isaanii baay'ee barbaachisu ciisanii jechuudha qaama isaanii jechuun fakkeenyaaf sombi keenya arganuuf nu fayyada namni tokko sombi isaa baay'ee dhukkubsatee arganuu yoo dadhabe somba kana deeggaruudhaaf hojii isaa wanti bakka bu'u meeshaan jira yookaan deeggaru yookaan immoo bakka buusu yookaan deeggaru yookaan bakka buusuudhaaf meeshaadhaan lafatti gargaaruu dandeessu akkuma kana namni kaleensaa baay'ee dadhabe sababa kaleensaa kufee fi renal failure jedhamu jechuudha ICU galuun barbaachisaa ta'uu danda'a dhibee daddabalataa wajjin yeroo kana gargaarsi nama sanaaf qaama kaleessaa gargaaru hojii kaleessaa kan gargaaru akkasuma immoo sababa kaleensaa dadhabeef dhibee daddabalataa dhufan sana kan gargaaru yoongoonaaf ta'e jechuudha walumaa galatti namoonni dhibee cimaa dhukkubsatanii fi gargaarsa cimaa barbaadan iddoo isaan ciisanidha hospitaala keessatti ICU'n iddoo hundumaa hin jiru hospitaala gurguddaatu qaba bakka jirutti kutaa baay'ee xinnoodha siree jechuun hospitaalli tokko siree 500 yoo qabaate ICU'n sa siree 10 faa ta'uu danda'a jechuudha proportionally miti baay'ee xiqqoo lafa ta'edha lafa hojjettoonni fayyaa baay'inaan itti hojjetanii dhasimooti dhukkubsataa xinnoo fudhatan malee nama baay'eetu mochi keessa hojjeta sababni isaa namni tokkoyyuu yaala fayyaa karaa adda addaa waan barbaaduu fi narsii tokko barbaaduu danda'a narsii tokko qofaatti narsii tokko yookaan lama barbaaduu danda'a lama barbaada hakiima akka kana namni 4 yookaan namni 5 hakiima tokko hakiima waliigalaa tokko hakiima barumsa irra jiru tokko specialistii gosa adda addaa moo akkuma kana daddabalame yeroo ta'u nama baay'eetu hojjeta meeshaa baay'ee ciccimaa achi keessatti fayyadamna kanaaf bajeta fayyaarraa dhufu fayyaadhaaf kennamu keessa ICU yoo baafame wanta hospitaalaaf dhufurraa gara baay'eesaa gara percentii 10 kan ta'u ICU tu itti fayyadama kanaaf lafatti qabeenyi guddaan dhangala'uudha jechuudha hospitaala keessatti egaa haala kanaan yaalli isaa kan kennamu namoonni ICU keessatti gargaaraman namni gaa yeroo baay'ee indidu ICU agaltuu gaafa agalu yookaan agaltuu gaafa jedhamu bakka namni ICU galee inuma du'a jedhamee waan yaadamuu fi maatiin tokko asumatti adu'u hin gashullee jedhanii kan didan jiru yeroo baay'ee kun nu mudata namni hundumtuu du'u namni baay'ee dhukkubsatee ICU galee yaalamee fooyya'ee baay'eetu jira kanaaf ICU galuu sodaachuun barbaachisu jechuudha barbaachisee naani kan inni gaafatamee fi galanii yaala ofii argachuun baay'ee barbaachisaadha haalan amma biyya keenya keessatti akkuma addunyaattu ICU'n baay'ee iddoo dhiphaadha biyyuma Ameerikaa faayyuu ICU'n iddoo sireen duwwaa taa'u miti tokko dhufaa yookaan fooyya'ee ba'u yookaan lubbuun darbeessa ba'u iddoo sana hin gadhiisaa namni kan biraan iddoo sana eeggataa jiru waan jiruufi yeroo itti qullaa mataa'ee lafa taa'u miti ICU'n kun jechuudha sireen ICU keessa jiru jechuudha biyya keenya keessatti immoo tilmaamuu hin danda'ama lafa siistamiin fayyaa baay'ee dadhabaa ta'etti immoo baay'ee hir'inni jira koronaan immoo dhufuudhaani hammam akka karaa yaala ICU kana boodatti hafne akka jirru sirriitti nutti mul'iseera jechuudha sababni isaa dhukkubsatoonni dhukkuboonni duruu jiran jiru
ICU'n keenya duruma guutuudha akka biyyaatti koronaan immoo gaafa dhufu dhibee dabalataati namoonni baay'een koronaa dhukkubsatan ICU galuu qaban immoo dhufanii sanarratti kuni loodii yookaan bahaa baay'eetti guddaa ta'eera jechuudha. Guddaatti ta'eera. Ammumallee hir'inni kun akka jiru namoonni balaa adda addaatiin dhibee adda addaatiin dhufanii garuu yaala kana argachuu dhabuudhaan lubbuun darban still baay'eetu jira. ICU masana keessaa immoo iddoo argatanii sireen argamee immoo wantootni itti yaalan dhibuurraan kan ka'e meeshaan ittiin hafuura baafatan dhibuurraan kan ka'e kan immoo lubbuun isaanii darbuu sammas jira jechuudha. Kanaaf tilmaamuun inuma danda'ama hammam akka duubatti hafaa akka ta'e jechuudha. Kanaaf akka biyyaatti sirna guddaa jira keessumaa akka Oromiyaatti immoo mee wanti jiru maal fakkaata hospitaalonni kutaa ICU qabanii kutaamti isaan qaban immoo humna namaa wajjin wal qabatee akkasumas immoo resource yookaan immoo meeshaa dhumataa itti fayyadamnu wajjin wal qabatee meeshaalee akka mechanical ventilatory ABG yookaan maashinii ittiin gas analyzer hojjennu akkasumas meeshaa achi keessatti monitorii maal jennu itti fayyadamnu kan qabanii fi guutummaatti kan hojii irra jiran maal fakkaatu namoonni donation irratti hojjetan yookaan immoo NGO'n garaagaraas akka Oromiyaatti hospitaalotaaf maal gochuu qabu ergaan ati dhaamtu yoo jiraate. Akka Oromiyaatti akkuma rakkoon akka biyyaatti jiru Oromiyaan immoo keessumaa isa cimaadha natti fakkaata. Sababni isaa naannoowwan warra kaan wajjin wal bira qabnee ilaallu ICU gaarii qabu keessumaa naannoon Amaaraa naannoon Tigraay ICU isaanii argeera fooyya'aa haala fooyya'aa irra jiru otooma koronaan dhufiin waggaa 3 kan arfan kana jechuudha. Oromiyaatti ICU yeroo jalqabaaf kan inni baname Asalaanatti fakkaata. Asalaan hospitaala yuunivarsiitiitu jira. Achi isaan ICU qabu. ICU gara siree 6 qabu. Isa jalqabaatis isa guddaadhas. Adaamaan akka kana Adaamaa Jeneraal Hospitaaliin kan mootummaa ICU qaba. ICU'n isaan qabanii baay'ee aktiivii miti. Ogeessas hin qabanii baay'ee aktiiviin turre hamma koronaan kun dhufutti jechuudha. Inni sadaffaan kan baname Amboodha. Hospitaalli yuunivarsiitii Amboo waggaa lamaan kana dura ICU bananiiru. Gara siree 6 kan qabu. Egaa akka Oromiyaatti jira kuni kanaachi sababii Oromiyaa keessa jiraniif malee warreen ammatiin waamte kontroolii Oromiyaa jala jiranii isaanii yuunivarsiitota jala jiru waan ta'eef federaal biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa jala jiranii warreen kun yuunivarsiitii jala jiru. Jimmaas jira yuunivarsiitiin Jimmaa qaba inni akkuma isaan kun yuunivarsiitiiwwan mootummaa federaalaatu hooggana bulchiinsi isaanii hojiin isaaniis mootummaa federaalaa fi garuu tajaajilaan Oromiyaa keessa jiru waan ta'eef jiruuf tajaajila kennuu danda'u. Yeroo dhiyoo asitti Naqqamteetti banameera. Naqqamtee ICU siree meeqa akka ta'e hin beeku garuu Naqqamteettis akkuma ICU'n banameera. ICU'n kun banamu malee immoo maaliif keessaa qabaa yoo jenne egaa ICU'dha jechuun isaas iyyuu nama rakkisa. Nuun ICU ma jennee kan nuni xinnoo ishee amma akka ogummaa kanaatti kan nuni haa ta'u jennee ICU jennee waamnuu fi meeshaa isa mechanical ventilatorii jedhamu isattiin hafuura baafachuu namni yeroo rakkatu itti gargaaramu sana waan qabuu fi yoo xinnaate nama hafuura baafachuu dadhabe isaan gargaaruun hin danda'ama. Garuu namni tokko mechanical ventilatorii irraan otoo gargaaramu arterial blood gas analysis kan jennu sana meeshaan ittiin hojjetan hin jiru taanaan reagentiin isa hojjetu hin jiru taanaani wanti gargaarsi nuun maashinii sanaan gargaarru maybe miidhaa inni itti fiduu danda'u wajjin wal qixa ta'uu danda'a. ICU sana keessatti raajii kaasuu hin dandeenyu taanaan ammas gargaarsi nuun kenninu miidhaa wajjin walitti dhiyoodha jechuudha. ICU ma jennee maqaatti moggaasnu malee baay'een isaa immoo wantoonni ICU'dhaaf barbaachisan achi keessatti argamu jechuu miti. Wantoota waardii irra jiran irra waama xiqqootii walgata garuu baay'ina humna namaatiin narsiin itti dhiyaatee hordofuudhaaf hakiimiin itti dhiyaatee hordofuudhaaf ICU'n sun iddoo fooyya'aadha. Meeshaan garuu akkuma biyyaatti baay'ee hir'inni jira. Guutummaan guutuutti ICU wanti isa jechisiisu baay'een isaa keessatti hin argamu. Namoonni donation irratti hojjetan
keessumaa gara naannoleetti jechuudha. Finfinneedha ala bahuu yoo barbaadan maaliyyuu yoo fidan wantoota hospitaala keessatti inpuutii ta'uu danda'anii waama xiqqoodha jedhan kamiyyuu yoo fidan baay'ee gargaaruu danda'a jechuudha. Moonitariin waan amma kan jenne arterial blood gas analyzeriin reagentonni maashinii sanaaf amma kaampaaniiwwan adda addaa maashinii kana tolasii kennanii achi reagentii immoo isaanumarraa akka bittu si godhu. Achi immoo reagentii sana akka barbaadan gatii isaa ol kaasu isaanirraa yoo bitte malee reagentii suni maashinii sanatti reagentii sana malee immoo fiitiin godhu. Universaalii sababiin taaneef. Universaalii sababiin taaneef. Kanaaf yoo danda'ame meeshaa universaalii maashinii universaalii ta'eetoo jiraate lubbuu namoota baay'ee oolchuu ni danda'ama jechuudha. Wanta xinnoodhaan pulse oximetry waan ittiin transportii godhan kamiyyuu defibrillaatorii namni tokko sababuma onneensaa dhahannaan onneesaa olii gadi sirrii ta'uu didee fi lubbuunsaa darbuu danda'a. Garuu defibrillaatorii jiraatee namni defibrillaatorii sana fayyadamu jiraate itti fayyadamuu danda'u ogummaa isaa qabu yookaan trainingi isaa fudhatee jiraate jennaan lubbuu namaa oolchuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu wantoota meeshaalee xixinnoo irraa kaasee hamma meeshaalee gurguddaatti akkasumas immoo humna namaa leenjisuu irratti illee yoo warri doneeshinii hojjetan amma ta'e sheep gochuu dandeenya ICU Oromiyaa keessa jiranii keessumaa warreen Finfinnee irraa fagoo jiran gara lixaa ta'uu danda'a gara bahaa ta'uu danda'a kaaba kibba Oromiyaa keessa kan jiran ta'uu danda'a Finfinnee irraa fagoo warra jiranii isaaniin seetaappii ICU muraasa seetaappii hojjennee fi tu galmaan ga'uu dandeenye gargaarsa guddaa ta'uu danda'a jenneeti abdannaa. Namoonni kana irratti hojjechuu barbaadanis humna namaa leenjisuu wantoota xixiqqoo irraa kaasee hamma maashinoota gurguddaatti kamiyyuu yoo Oromiyaadhaaf gumaachanii iddoo guddaa qaba jechuu barbaanna. Egan maybe gumaacha ta'uu donation ta'uu dirqama ta'uu dhiisuu danda'a. Namni biizinesiidhaan irratti hojjetu jiraate still fandiin kana jedhee dhufu jira. Fayyaa laallateetu gargaarsi baay'een gara biyya kanaa dhufu karaa fayyaa dhufa karaa eegumsa fayyaa. Sababa eegumsi fayyaa sirriitti hin hojjetamneef wanta kan biraarra oola qarshiin kun. Kanaaf fakkeenyaaf namoonni portable x-ray sosocho'ee kaasuu danda'u irratti biizinesii isaa hojjechuu danda'an akka propoozaalitti yoo kaasan ICU'oota Oromiyaa keessatti banamuu danda'an fi eessattuu biyyattii keessatti banamuu danda'anii fi akka kanatti namni irratti hojjechuu danda'a. Doneeshiniin karaa tokko garuu namoonni akka biizinesiittis immoo gargaaranii itti yaadanii hojjetanis jiraannaan jijjiirama guddaa fiduu danda'u. Egaan asitti argamtee ibsa nu gooteef guddaan si galateeffadha. Yeroo biraa sagantaa biraatiin wal agarra jedhee abdii guddaan qaba. Thank you. Sagantaa kana walii wajjin qindeessine kan isiniif dhiyeessine ogeessota kaameeraa oduu kan qindeessitees daraartuu guddaa galateeffanna. Torban sagantaa biraatiin walitti deebina. Hamma torbanitti fayyaa ta'a.